Daandiin asfaaltii lixa Oromiyaa geessuu haftee oomisha ijaarsa magaalaa Amboo keessaa bahuun miidhamaa jiraachuu barsiisan Konistiraakshini Yuunivarsiitii Amboo Injiinar Wayyeessaa Araarsaa himan. Daandiin asfaaltii kun waggoota dheeraaf akka tajaajiluuf of eeggannoon taasifamuu fi akka qabus akeekaniiru yeroon toleera. Daandii guddicha Finfinneerraa lixa Oromiyaa geessu seensaaf ba'umsa magaalaa Amboo irratti biyyoof hafteen oomisha ijaarsaa magaalittii keessaa ba'ee karaa irratti gatamaa jira. Hafteen ijaarsaa kun irra jireessaan daandii irratti kan gatamu dhoksaadhaan halkan akka ta'e jiraattota naannoo irraa odeeffannee jira. Sababa biyyoon kun daandii dhiphiseef balaan tiraafikaa qaqqabaa jiraachuunis himameera. Injiinar Wayyeessaa Araarsaa Yuunivarsiitii Ambootti diinii kaampaasii Awwaarooti. Dipaartimentii Siivil Injiinaringii keessattis bulchiinsa konistiraakshini barsiisaa jiru. Hafteen ijaarsa daandii irratti gatamaa jiru kun daandii asfaaltiirraan balaa qaqqabsiisaa akka jiru dubbatu. Daandiin humti kun akka yeroo dheeraadhaaf turuu hin dandeenye balleessaa jira. Bo'oon bishaanii cufamaa jira bukkee lamaaniitiin. Bishaan karaa yaa'uun qabu yoo ta'e immoo jala sabbeezii daandii kanaa jalaa nyaataa deema. Inni immoo booddee akka lolaan daandii kana kutu taasisa jechaadha. Hanqinatoonni bulchiinsa magaalichaatiin biyyoon akka salphaatti daandii irratti gatamee daandii dhiphisaa jiru kun bubbulee borqabeenya biyyattii miidhuu akka danda'us akeekaniiru. Karaa lamaan daandiin kun dhiphachaa innaa deemaa jiru kana konkolaataan akka daandii karaa tokkoon qofa loodii daandii kana irratti baay'isu taasisa. Yeroo sana immoo daandiin gartokkee tokkoon akka citu yookiin gadi dhooqatu taasisa. Kuni daandii kana irratti yeroo yaadameef sanaaf akka tajaajila isaa xiqqeessa jechaadha. Biyyoo fi haftee ijaarsaa gatamaa jiru kana carraa gaariitti jijjiiranii fayyadamuun ni danda'ama kan jedhan Injiinar Wayyeessaan bakkee boollaa ittiin duchuuf lafa ciccitaa ittiin suphuuf illee fayyaduu akka danda'u gorsanii jiru. Waajjirri konistiraakshini bulchiinsa magaalaa Amboo rakkoo kana quba qabaatus to'annoo taasisuuf hanqina ogeessaan qaba jedhee jira. Ogeessaallee waan jiruuf magaalaa kana keessatti waliin ga'uu hin danda'amne yeroo tokko abbaa dhimmaa of eeggannoo afaanii irra deddeebitee kennitaan malee yeroo tokkoon gara seeraatti himachiisuu waan dandeenyeef qaama dhimmi ilaalu seektaroota qindoominaa hojii qindoobee deeggarsa gaafatee bulchiinsa magaalaa wajjin itti deemee hojjechuu qabaadha. Hafteen ijaarsaa daandii irratti gatamaa jiru kun balaa geessaa akka jiru ni hubanna kan jiran gaggeessaatti aanaan magaalaa Amboo obbo Katamaa Taaddasaa osoo tarkaanfii ittiin galiin hubannoo kennuutu fala ta'a jedhanii. Biyyoon daandii irratti gatamu akkuma magaalaa keenyatti rakkoodha. Hafteen ijaarsaa cirrachi adda addaa daandii irratti ni gatama. Hubannoon achirratti kenname hin jiru. Waajjirri konistiraakshini, waajjirri galii, waajjirri misooma magaalaa mana qopheessaa jechuudha. Waliin ta'anii hubannoo kana laatanii hubannoo kana immoo seeraan hojiirra oolchuudha.